Mana jirta amma turkumatti? Wanni isa qarqaaruun jiraan hedduu faasee. Ay, akka mana hin jirre na shakku jirte jechuudha amma. Halo? Akam lagi ya? Bayar? Ayah? Odes? Dalagada? Islam? Amma bu? خلاص فاهم من رفاية. اوكي امان. هاي Ay, dalaga tamsi bilbilano, dalaga isa tasada nansi bilbilana marufu ka tasinjanto. amma duraan waraqaa galfadhee ture. Akkasitti saayimman tokko achi dalagu ture beekte. Arraantana mudirri bakka too dhufee jira. Kanaaf kootu amma dirqama maktabatti naan jee. Achitti deema khalaas dalagaan sen. Amma deemu keeti duba? Amma deemu keeti. Amma dhaqee dhufa kaayitti. Yalla yee. Hai deem, nagee angali. Ayo. Doa'i godhe ayyeeti. Jangan kenapa kali kata dalaga. Halo? Halo sahibi akam jirta? Nagee afayya ada. Ada ya? Akami dalaga wal kay baltani akami. لا دلقان همان جت لا والتاني جرا همان جت دلقان تيجي بريد Dalagan barraga aruma kana male isim breda. Wanni isa qarqaaruun jiraan hedduu faasee. أنا رقم برانجرو بود سيفي من البلاو قامي سيفي أسرع برا أنا خديت ربيه Ayyee nagaan naa ture bibi. Jarsi bilbile gamu saatana. Halo? Akam nagaa? Mana jirta? Mana jirta? Isaan jira duuba mana. Mana jirta amma turkumatti? Maal jechuu feet? Manumaan jira.
Mana jiraachuu kee maal si beeka? Akka mana jirtu maaliin si beeka? Hai akka mana hin jirre na shakku jirte jechuudhaati ammallee. Mana jirtaa hin deebiirraati. Mana jirtaa amma. Mana malee bakka biroo isaan deema isaan dhaqa. Akkiin jeeti. Egaa mana jiraattaa? Maashina asirra daabsan. Maashina asirra daabsan tibilme. Hayyee na dhageessiseette. Wanni maashinaatiin daruurii dirqama si dhageessisuu qaba. Sagalee isaa yoo dhageessisiif hin taatu akkaan mana hin jirre shakkii qabdaa jechuudha. Haa siin dhageessaa. Sanumatti amantaan dhageeffadhuu no. Kunoo dhageeffadhu yaa. Dhageessee amantii amma? Ayyoo akkanatti si beekana. Mana jiraachuu kee amma akkanatti si beekaa jechuudha. Anuu tokko boodanii dhufaa. Ogguun dalagaa irra bee ni dhufaa jee. Ayyoo yaabla. Maal mana raasha kadiiroo? Mana hin jirtu maara na dhageessisi booda gaa manuma diigii na dhageessisi hin jiin malee maaloosa. Isii laaluun qaba. Mizaanarra kaa'ee isii mizaanuu qaba jechuudha. Mizaanuu qaba. Ammas xiqqoo booda dhaabbadheetiin itti bilbilee isii ilaala. Mana jijjiirrachuu kanaatu amala isa jijjiirsisee. Yeroo dheertuudhaaf dhiyoo ta'ee dalagaan deemnee na bira jira. Ana bira dalagaa deemnaan shakkiin faayisaa dhufte moo uummataatti waswaasuma kamsa mana ittiin beekaa isaan afumaa beek jira. Gogaan dalagaan takka takkaas nasiiba gizeedha kan beekte yaada nama jijjiirsuunis ni jirti. Naa galtuu dhugaa naa galtee jirti irra laala. Ammas deebisee dhiiroo ammas maal mu jechuu deemu eessa jirtaadha mana fincaanii keessaa dhaabbisu jiran jaammu kushiinaa keessaa jiran jaammu moo mana ollaatiin jiran jaammu mana ollaa jiraate sama bahiiti ammas assaaraa sana na dhageessisi jaa yaa rabbi ka'u maal isa godhaa. Aloo. Hello. Maal reefu maanta nan bilbilee maal taatee hoo? Akal. Nagaya pulangnya kerja. Nate, mau ambil roti bilbil tema sasaran sudah guys ta. Nar sujud tahu amma fa. Yoo mantana shamarran dubartoota kana hedduu beekta jajjabaatti dubbiin isaanii tuni. Mana jirtu ammas laaqabbaateeti. Gabbaate mana jirtu. Haya wanni nan sinjoo ammas qasaaruma feegaa kaamala kayti sanna dhageesse jechuu baattu maashina waadaa oksaniin ammas gurrasi dhageessa. Shidi maashina asirraa san shidime. Ammas sanumaa fi wayi rakkoo gurguttoon jettuu reetu. Duba dirqama yeroo ati bilbilte irraa asaaraan kun maaliif muuziqaa sii ta'e moo kamisa? Haya sin dhageessaa yeetama ammas atummaan dhaga'u dadhabu baannaan. Dhageesse? Akkana dha. Na baafta akkana taanaa ni bar. Amma faa qajeelotiin akka muuziqaatti dimgurra fe'aa jaami. Ayo. Si tottoletti siidaa. Siif ga'ee obboleessa kishee. Amma gaa silaa
fatana jirtaati fatanaa tana rabbi si haa baasu kanaaf jecha nin dhufaanu ayyee xiqqoo booda خلاص هي xiqqoo booda dhufaanu okay Nageetti ayyee. Mi amma silaa gandoollaatiin jira jeerreefu gandoollaa san dhugumaan jira adda uummata keessaa fayyadin qasaaraan akkanaan jaammo maashina waadaa kun akkanaan jaammo maal akkanaan jaanan yeroo san keessa maal naan jaamu namni nuugisan isaan keessaa fayyee waa gaafadhu akkamisa wayi ilmi namaa attuma adda yaadaa bara gandoollaatiin jira ijoollee ayyee ollaa jiraatullee taa'een hin jirtu miidhii siyaa taatuuf yemmuu dhiiroo amala kana duraan hin qabu. Amma tana fitate mo amala injirra kana isa fide guyarra jijjiirame jira oba way andu amman goda fa rabbi aka calchun jamanin jaman bro mata calchun dandu fatana baate gawo amma si